السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ቻናል አብዱሰን ወደባጀር ፈንጀረጅ ወደጀራችሁ ለላ ለጋራን ተነስ ወጪኝና ወጪኑ ቪዲዮ ሲንቀራኒ ተመረጀቹ ዳ ኢንሻአላህ መነከና ጉቱማ ጉቱቲ ቀበኔ ለጋ ሐላ አማ ኢላለ ጀተሉ ከናል ዲሲስ ለጀቹ ዳ ለጋ ፖለቲ ኬኛ ዲያላ ጀቲ ኢንሻአላህ እሺዳ ቻቺቲ ነው ጀቲ ለጋ ኦጉ ገራገሂን ወንቱ ወንዱ ማቱደንተ ከናት ጀቻ ጀቹ ዳ ኩሚላ ጀተሉ ከና Egaa qalamichi kan baay'ee bareedu haala zamanaatiin haala qalamii katamaatiin kan dibamee fi akkuma ilaalaa jirtan baay'ee bareeda maashaallah kunuun gurganaa dibamaa jira qalamiin egaa haaluma isaa ta'ee xinnoo innaatti jechuudha damarqa kan jedhamu fayyadameedha yaa ta'u malee qalamichi guutumaa guutuutti xinnoo ture naa ilaaltan baay'ee bareeda jechuudha qofuma keenyaas asumatti qammamnee qalamii isa barbaadan isin dibne jechuudha. Egaa mana kana akkuma ilaalaa jirtanu guutumaa guutuutti qabatee kan jiraatan jechuudha kan dhimma ta'eetu akkuma ilaalaa jirtanu maashaallah beebil bareedii qalamichi kan sirriitti bareedu jechuudha chaartiin isaallee haalli hojjetame haala zamanaatiin kan hojjetame waan ta'eefu egaa warri biyya alaa jirtan achuma teessanii asitti nu ajajuu ni dandeessanii nuti immoo kanatti bareechinni egaa biran gahiin ogoon xaaliin ogoo laffayee wantuma hundumaayyuu ofumaa dandeenyee bishaanii jalqabnee wanta manichaa barbaachisu ofumaa dandeenyee xumurree sinas rakkabna jechuudha inshaallah. Egaa warra biyya alaa jirtan keessattuu furmaata guddaa waan ta'eefu itti fayyadamaa asii jenna egaa hayyee inshaallah qalamii kana egaa uummata tokko deemnee dhiisnu ammuma isa barbaachisutti egaa irratti deddeebiinee qofa deemna jechuudha akkuma ilaalaa jirtan kana amma kan hin deebi'u zuurii lammaffaadha jechuudha. Zuurii tokko dibee daganaa akka sirriitti naaf dhufu zuurii lama nan dibu jechuudha. Zuurii lammaffaa naa dibamee baay'ee bareeda maashaallah 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 bareeddi illee kan keessatti galtee sirriitti warraaqu itti gammachuu rabbiin ishee godhu baay'ee galatoomii jechuun barbaada. Hojii keenya nutti amantee immoo naaf hojjedhaa jettee hojii kana nuuf kennuun isheetiin galata guddaa nuuf biraa qabdi jechuun barbaada. Egaa hojiiwwan keenya akkanatti babbareedu kana yoo jaallattan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warri egaa baay'een keessan eessatti kan hojjettu hojiin keessan eessa jechaatiin gaafachaa jirtanii hojiin keenya Sameen Shawaa Darraa Adarii keessatti jechuudha kan hojjennu inshaallah. Amma achumatti kan hojjennu haa ta'u malee inshaallah kontiraatota amma qabannee kan naa xumurree fuulduraa Itoophiyaa keessa iddoo kamiyyuu deemnee hojjechuun ni jalqabna jechuudha inshaallah. Amma achitti gaa sobri akka nuuf gootan egaa kabajaan isin gaafanna jechuudha. Assalaamu alaikum. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ውድና የተወደዳችሁ አብዱሰመድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ሰላም እንደምን ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት በስራ ላይ የምንገኘው እንግዲህ ይሄን የመሰለ ቀለም እንግዲህ ኮሪደር ላይ እየቀባን እንገኛለን። እንደምታዩት ኮርኒሱን ጨርሰናል፣ የውስጡንም የኮሪደሩንም አጠቃላይ ጨርሰናል። እንግዲህ ይሄንን ቤት ለመጨረስ ዛሬ ገና 12ኛ ቀናችን ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ይህንን ውድና ማራኪ እንደምታዩት የሚገራርሙ ስራዎችን ስትፈልጉ አብዱሰመድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተሉ፣ ወይም ደግሞ በ0910 16 2055 ብትደውሉ ሁሌም ታገኙናላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ዘመናዊ ቀለም እንግዲህ በባለሙያ የተጠና የሆነ እጅግ በጣም አስደሳችና ዘመናዊ የሆኑ ቀለሞችንም ስትፈልጉ ቤታችሁን ለማሳደስ ጊዜው ረመዳን ስለሆነ ኢንሻአላህ ቤታችሁን ለማሳደስ ስትፈልጉ አናግሩን፣ እኛ ብሎ አቀላጥፈን እንሰራላችኋለን። በቂ የራሳችን የሆኑ እጅግ ፋስት የሆኑ ባለሙያዎች ስላሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንደምታዩት እንግዲህ ቤታችን እንደዚህ እያስዋብን ነው። ሙሉ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ያልቃል ኢንሻአላህ የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። ከእናንተ ምን ይጠበቃል? የዩቲዩብ ቻናላችንን ሁሌ እንደተለመደው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እጋ ፍርማት ጉዳይ ወንድም እትፈጀ ደማጆቹ አቋረጠው ለራሱ